السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كفولي كوجبتوتا جالتنتوتا هردفتوتا مدولاو ميديا كنين سغنتا تامسا سكالتي كوبي أدا غرب مدولاو ميديا سين هردفا جرتن أكما جلق براتي نگادان سنين جلق أمني أما سر ديبودان يويا الشما حركفوني كوجبتوتا جالتنتوتا هردفتوتا مدولاو ميديا سغنتا تامسا سكالتي دا ورن هردفا جرتن ونكيسنو بك جرتن نگين نجارة لكي نسنا دقب سنين جدا ويا هردا سغنتا دا كوبي أدا رتي فول فدتين كيسا يو واe دولا بيقلتو دابو جد بيتي كيسا گگيفما جرون والقبته مرسالي واسما رتي مالتو گگيفما جرا مالتو دبتما جرا خنجور دابچو دا يار توكو توكو هوجين لالو دا akkuma beekamu armaan dura seenaa biyyattii keessattis ta'e seenaa ardii Afrikaati wal maddii qabnee olaallu waggoota hedduun duratti dachiin Afrikaatuun walumaa galatti dachee bosonaan haguugamtee fi bosonaan uffifamte akka ta'e seenaaleen hedduu ragaa ba'anii kanumas barnoota irrattis barachaa turre akkasuma immoo biyyi keenyas biyyi Itoophiyaa fi dacheen Oromiyaas qabeenya uumamaa keessaa qabdu keessaa tokko bosonni kun immoo persentii guddaa keessaa kan ta'e yeroo hedduu Oromiyaa keessatti kan argamudha. Kanumaan wal qabatee yeroodhaa yerootti haphachaa dhufu bosonaatti wal qabatee rakkooleen gurguddoon keessaayyuu balaa hongeetii fi akkasuma immoo balaalee darbanii wantoota akka erosion harama biyyeetiif wantoota adda addaa akkasuma gaarreeleen hedduun mimmiidhagoo ta'an yeroo hedduu lolaadhaan saabamuu wantoota adda addaa argaa turre kanas simachaa turte dacheen Oromiyaa jechaadha. Kan warra dhaabbachuudhaan yeroodhaa yerootti babal'insi hongeedha gammoojjummaan deezertiin babal'achuun ji'insi baduun faalamni qilleensaa yeroodhaa yerootti sadarkaa idil addunyaatti biyyi keenya qofallee osoo hin taane sadarkaa addunyaatti bu'aawwan guddaa addunyaan har'a keessa jirtu keessaa tokko ta'e faalamni qilleensaa addunyaatti. Garuu immoo dacheen Oromiyaadha sanis ta'e jechaadha fakkeenyaaf bosona yaayyoo yoo furanne bosona iluu abbaa boratti argamu akkuma sadarkaa ardii Afrikaatitti illee sadarkaa addunyaatti illee qilleensa baramaa addunyaa kontrol gochuu keessatti gahee gurguddaa qaba. Kana qofaa miti godina Baaleetti kan argamu bosona yaayyoo yoo furanne qubsama faalama qilleensa addunyaa resist gochuu keessatti gahee maalii qaba kan jedhu waan wajjin beeknuu fi waan yeroo hedduu qorannooleen gurguddoon akeekkachiisaa turanii fi hubachiisaa turan jechaadha. Keessaayyuu gaheen bosonni biyya takkaaf qabu keessatti akkasuma immoo baalaansii qabeenya uumamaa eeguu keessatti keessaayyuu dhimmoota ho'aa wal qabatanii babal'achuu gammoojjummaatiin wal qabatanii akkasuma immoo faalama qilleensaatiin wal qabatanii bosonni faayidaan inni qabu hammana jedhamee waan dubbatamu miti. Kanuus ta'e sun yeroodhaa yerootti fakkeenyaaf Oromiyaa yoo furanne baroota hedduu keessa babal'achuun hongee saffisaan dabalaa dhufee jira. Gammoojjummaan babal'achaa dhufee jira. Biyyoon kaleessa tabba ture hedduun isaa haramuu wantoonni akkasii mul'achaa jira. Kana hundaaf kan saaxile sababa hawaasni keenya hubannoo dhabiinsaan akkasuma osoo hubannoo qabanis fayyadama jireenya dhuunfaa isaanii yookaan immoo jireenya mo'achuudhaaf rakkoo adda addaatiif dhimma itti bahuudhaan bosona mancaasaa turanii irra hedduun ammootu qaamota hin beekamneen keessaayyuu namoota argitee faayidaan dhuunfaatiif bosona balleessan kallattii adda addaatiin kireeditii hammana hin jedhamne aarsaa gurguddaa kafalchiseera jechaadha. Kunis ta'e sun yeroo ammaa kanatti haphachuu bosonaatiin wal qabatee yeroodhaa yerootti deezertiin hammaachuun gammoojjummaan hammaachuun barama qilleensa armaan dura baratame baduun isaa kunniin hunduu babal'achaa jira jechaadha. Kun maal dhaqqabsiise kan jedhu faalama qilleensaa addunyaa dhaqqabsiisee jira. Akka nuyittoo akka Oromootti maal nu dhaqqabsiisee jedhu miidhagina uumamaa dacheen Oromiyaa kaleessa qabdu gaarreen Oromiyaa qabu laggeen Oromiyaa qabu hedduun isaanii badanii jirani san deebisuudhaaf yeroo ammaa kanatti dulli akka biyyaatti yaamame keessaa tokko biqiltuu miliyoona 600 dhaabuudhaaf dulli guyyaa kaleessa wal harkaa fuudhamee sadarkaa biyyaatti geggeeffamaa ture. Sooshaal miidiyaanis marsaaleen hawaasummaa fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa xiinxaltoonni siyaasaa aktiivistoonni akkasuma abbootiin amantaa manguddoonni kallattii adda addaatiinis namoonni hedduun poost gataa turani. Akkasuma immoo xiinxaltoonni siyaasaa kan akka obbo Jawaar Mohammadis dhimma kanarratti barreeffama gara feesbuuk isaaniitiin ibsan keessatti biqiltuun yeroodhaa yerootti ni dhaabama humna namoota hedduutti dhangalaasuudhaan dargaggeessa hedduu manguddoota hedduu akkasuma hayyoota hedduun duula kanarratti argaa jirra. Kunuunsuun isaa maal fakkaata biyya ollaa keenyaa jechuudhaan fakkeenyummaas kaasee jira. Biyya ollaa keenya kan taate Keeniyaan yeroodhaa yerootti bosona dhaabuudhaan akkuma biyya keenyaatti ga'ullee baattu seenaa qabdi. Kanaan wal qabatee imala koo yeroo Keeniyaan deemee fi bosona yeroo karaa Kilimanjaroo deemnatti fakkaata.
imala godhe keessatti bosona Keeniyaa keessa yeroo deemeen argetti daawwadhetti namoota hedduu qonnaan bultoota hedduu akkasuma mootii tiimii ijaarame yookaan immoo garee ijaarame bosona san kunuunsu bishaan obaasu yeroo bonaatitti to'atu argeen jira. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti biqiltoota dhaabamaa jiru kana haala saniin kunuunfamaa jira moo caluma jedhamee dhaabbate kan jedhu bifa gaafiitiin bakka 2-3tti gaafatee jira. Kanas akeekkachiise yookaan mootu ergaa dabarfatee jira jechaadha. Ergaa gaariidha. Ergaaleen akkasii ergaalee barbaachisoodha. Maaliif wanti kun humna gurguddaa sa'aatiin guddaan aarsaan guddaan itti kafalamee bokkaa keessa dhaabamee jira. Humna guddaa itti baheedha. Erga baheen boodatti mootu wanta kana kunuunfachuun dirqama kan jedhu yaada of keessaa qabu jechaadha. Obbo Jawaar Mohammadis dhaammatanii jiranii. Akkasuma mootu hayyoonni qorattoonni waa'ee qonnaa irratti agriikaalcharii irratti karaa sooshaal miidiyaatiin yaadota hedduu barreessaa turan yaadota barreeffamaa turan keessa hanqina qilleensa Oromiyaa baramaa kaleessaa san deebisuudhaaf miidhagina dachee Oromiyaa gaarreen Oromiyaa kaleessaa san deebisuuf akkasuma mootu dachee Oromiyaa kana kaleessaa deebisuudhaaf ammantan hojiin jalqabame kun jabaachuu qaba kan jedhu hayyoonni hedduun dubbachaa turan jechaadha. Dhimmi kun dhimma siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'eetiin keessaayyuu lafa isaa Oromoon miidhagfachuun dachee isaa miidhagfachuun qilleensa baramaa kaleessaa deeffachuun hojiin jalqabame kun cimeetti fufuu qaba kan jedhan hayyoonni hedduun gara sooshaal miidiyaatiin barreessanii jiranii. Akkasuma immoo namoonni tokko tokko uumamaan waaqeequu baratan hedduun kan qeeqanis jiranii waa hedduus jira. Kallattii adda addaatiin hubannoo qabiinsaaf dhabiinsaanis kan qeeqan jiran jechaadha. Irra caalatti immoo yaaduma poozitiivii ofirra gaarii kan jedhu yaada poozitiivii irra dhaabbachuudhaan sagantaa kana geggeessaa irraa keessaayyuu dhuguma dubbachuuf isteejiin itti aanu maal ta'a kan jedhu isteejiin itti aanu kunuunsa natti fakkaata. Maaliif wanti kun wareegama gurguddaadha. Aarsaan gurguddaan itti kafalame biqiltoota san qopheessuudhaaf bishaan obaasamee keemikaala adda addaa xaa'oon adda addaatti godhamee ji'oota 2 ji'oota 3 yookaan ji'oota 4 fudhachuu danda'a. Wanti kun biyyoon itti tolfamee aarsaan gurguddaan waan kafalameef fi akka kunuunfamuuf of duratti heera biyyattii keessattis haa ta'u yookaan ammoo dirqama haa ta'u hojiin dula haa ta'u akkuma dhaabaa kanatti akkuma dhaabuudhaaf sagantaan qindeeffamee bifa qindaa'oon geggeeffame kana sagantaan kunuunsaas akka geggeeffamu abdii qabna kan jedhu namoonni dubbachaa turanii jiranii. Akkasumas immoo dhimma kana mootummaa qofa irratti dhiisuun qabnu mootummaa qofa eeguun qabnu hawaasni qabeenyi kun kiyya biqiltuun dhaabaa jiru kun faalama qilleensaa hir'isuu keessatti nu fayyada. Miidhagina naannoo keessatti harama biyyee keessatti leecaloo uumamaa dabaluu keessatti na fayyada jedhee beekuu danda'u qaba kan jedhu hayyoonni hedduun dubbachaa turan jecha kan beekamuu qabus kana jecha mootummaan ummata waan taateef mootummaa jechuun hawaasa waan taateef qabeenyi hawaasaa waan taateef hawaasi kunuunfachuu qaba kan jedhu yaada barfatanii jiran jechaadha. Nutis immoo hawaasni waan dalagamu kam keessattuu humna sakuuritii eeguun qabnu milishaa eeguun qabnu hidhannoo eeguun qabnu qabeenyi kun keenya jenneeti kunuunsuu danda'u qabna. Hangi isaan jabaatanitti at least waggoota 2 waggoota 3 booda gurguddachuu danda'anii hangasitti loon isaanii irraa qabuudhaan jajjabeessuun kunuunsuun bishaan bakka barbaachisu kennu biyyoo bakka barbaachisutti arama adda addaa gochuudhaan jabeeffachuu akka qaban sooshaal miidiyaa irratti hayyoonni hedduunis barreessanii jiranii. Akkuma suuraalee adda addaa irraa argitan kanatti jechaadha. Dhuguma dubbachuuf hojii nama boonsuudha. Kanaaf namoonni hedduun yeroo mana barumsaa jirtan akkam dabarsitanii jirtanis kan jedhu gaafileen hedduun ture. Namoonni hedduun ammoo yeroo ijoollummaa keenya manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti hojii duulaatiin akkasitti dhaabaa turre. Har'a immoo carraan godhee biyya ormaa jirra. Biqiltuun gaafas dhaabne gurguddatee jira kan jedhan hedduun argaan turre koomentiilee hedduu sooshaal miidiyaa irratti jechaadha. Gara nyaattee keessaayyuu biqiltoota dhaabuudhaan wal qabatee mukkeen dhaabuudhaan wal qabatee baargamoo adda addaa manneen barnootaa elementarii sadarkaa lammaffaa kolleejii keessatti dhaabne kan jedhus argaan turre. Kanaaf walumaa galatti duulli kun duula bifa qindaa'oon geggeeffamee fi of durattis immoo waggaa waggaan kan itti fufu ta'uu isaa ashaaraan gurguddaan kaa'amaa jira. Dhuguma dubbachuuf 600 miliyoona 600 tilmaamamee ture miliyoona 615 15 akka ta'es sooshaal miidiyaa irratti argaa jirra. Kanumaafuu warroonni kallattii adda addaatiin sagantaa san irratti hirmaattan galatoomaa jechuudhaan muummichi ministeeraas kallattiidhaan sirna galateeffannaa akka biyyaatti akka biyyoomaatti kallattiidhaan dabarsatanii jiranii. Akkasumas immoo namoonni adda addaa sooshaal miidiyaa irratti wal harkaa fuudhuudhaan biyyoota adda addaa keessaa sagantaan kun sagantaa ajaa'ibsiisoo fi sagantaa uummanni sabni biyya keessa
irratti hojjechuu qabu akka ta'e dhaammatanii jiranii akkasumas dhimma nageenyaatiin wal qabsisee hawaasni keenya akkuma tokkummaadhaan biqiltuu dhaabaa jiru kanatti nageenya biyyattii fiduu keessatti abbootiin abbootiin gadaa haadholii siinqee akkasuma hayyoonni siyaasaa gartokkee isaaniitti deeffatanii dhimma diina waloo isaanii irratti fuula deeffachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa akkasuma biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Oromoon abbaa seenaa akka ta'ee fi Oromoon abbaa biyyaa akka ta'e beekuudhaan wal wajjin dhaabbachuu qaban kan jedhanis hedduun sooshaal miidiyaa irratti dabarsanii jiranii waan hundaafuu hojiin raawwatamaa ture guyyaa kaleessaa milkiin xumuramee jira gololee Oromiyaa keessa sadarkaa biyyaatti naannawa Finfinnee bakka adda addaatti haalli gaggeeffamaa ture duula qindaa'aa fi duula hedduu bara darberra duula saffisaan namoonni hedduun keessatti hirmaatanii duula miidhagina guddaa godhatte ta'uu isaa sooshaal miidiyaa irratti kan darbaa turedha. Warroonni mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa turtan sagantaa guyyaa har'aa kan isin qopheesse isinii dhiyeesse an falmataa roortii duula qindaa'aa yeroo ammaa kana biqiltoota akkuma 600 miliyoona 600 hin dhaabne jechuudhaan yeroo ammaa kanatti geggeeffamaa jiru dhaabbachuun isin biraan gaa turredha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma sagantaa keenyarraa gola buuf dirqamne jira. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roortii gara maddoolaa miidiyaatiin waan nu dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa kan hordofaa jirtan sagantaa tamsas kallattiitii gara maddoolaa miidiyaatiin isin biraan gaa jirudha. Warroonni kallachiilee adda addaatiin hordofaa jirtan mana keessan teessanii sagantaa kan hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha warroonni sheer gochuudhaan karaa peejii keenyaatii fi akkasuma gara YouTube chaanaalii keenyaatiin namoonni hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffatu qophiilee addaati. Keessaayyuu guyyaa kaleessa buufata xayyaara Itoophiyaa irratti yookaan mootu xayyaara Itoophiyaa irratti tiktuukarri dhuunfaa tokko naamusa seeraa cabsuudhaan akka nama taaksii fayyadamu yookaan konkolaataa fayyadamaa jiru konkolaataan yeroo ammaa kana seera qaba namni silaa floorsii qaba jedhan tokko maaltu irraa eeggamaa fi naamusa akkamii qaba kan jedhu kanaaf dubbachaa ture yeroo dheeraa jechaadha. Akkasumas mootu Oromiyaa keessatti keessaayyuu hongi fi jijjiirama qilleensaa biyyattii mudate irraa dandamachuuf dulli biqiltuu miliyoona 600 dhaabuudha kallattii adda addaatiin biyyattii keessatti deddeemamaa jira. Kanarra dhaabbachuudhaanis kallattii adda addaatiin yaadota adda addaa isin biraan geenya. Keessaa yeroo ammaa kanatti dulli qindaa'aan kun geggeeffamaa kan jiru dhaadannoo biqiltoota miliyoona 600 dhaabne jedhuudhaan geggeeffamaa jira. Kunneen irra dhaabbachuunis hayyoonni adda addaa yaadota adda addaa dabarsanii jiranii. Akkasumas mootu keessaayyuu godina Wallagga Lixaa keessatti bulchiinsi magaalaa Gimbiitti daandiin asfaaltii magaalattii keessa darbuu xiyyeeffannoo dhabuudha yeroo ammaa kana kallacha sadarkaa manca'uurra akka jiru kanaaf biqiltuun haa dhaabamu jechaa jirra jechaadha. Biqiltuu dhaabuun murteessaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf waa'ee keessaayyuu dargaggeessa guyyaa kaleessa xayyaara biyyaalessaa jechaadha. Akkuma beekamu gareen xayyaara biyyaalessa Itoophiyaadha sadarkaa Afrikaatti ija Afrikaa jechuudhaan ni danda'ama. Akka biyyaatti maqaa guddaa qabu dhageettii guddaa qabu akka addunyaattis fakkeenyummaa guddaa qabu namni tiktuukaraa tokko keessa seenuudhaan haala hin eeggamneen waan hin taane yeroo gootu hedduu nama gaddisiisa. Kana dhaabbachuudhaanis namoonni adda addaas yaada dabarfachaa turanii namoonni hedduun floorsii qabdan hoggaan jedhaniin beekumsa qabdan waan jedhaniin itti fakkaata natti fakkaata. Kanumarra dhaabbachuudhaan dhuguma dubbachuuf naamusa kanarratti maaltu deemamaa jiraa fi akkas ammoo maaltu ta'ama kan jiru irratti yaadota tokko tokko kan marsaalee hawaasummaa irraa kan argannes jira. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti jechaadha rakkoo jabduun tuni rakkoo jabduudha. Maaliif namni tokko maqaa biyyaa eeggachuu qaba. Airplane Itoophiyaa akkuma beekamu sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaatti waan maqaa guddaa qabu. John Daniel kan jedhamu jechaadha. Namni kun keessaayyuu hin deeme jettee buufata xayyaaraa seenuudhaan ergas immoo haala qilleensaa jirurra dhaabbachuun gareen balallii biyyaalessaa yookaan xayyaara biyyaalessaa balallii san dhaabuurraa wal qabatee jechaadha. Yeroo kamiyyuu wanta uumamu kun yeroo kamiyyuu isaa miti nama floorsiidhaan dhaadachuu miti leekcharoonni gurguddoon piroofeesaroonni gurguddoon addunyaa kanatti beekamtii gurguddaa qabanis seera san ni kabajan jechaadha. Seera san ni kabajan dirqama jechaadha. Maaliif wanti kun riskii gurguddaa qaba, akkaawuntibilitii gurguddaa qaba.
baajaajii miti yookaan immoo konkolaataa baasaa miti konkolaataan baasni seera qaba baajaajiin illee seera qabdi yoo qilleensi ulfaataa ta'e dhaabuun ni jira jechaadha. Kana dhaabbachuudhaan jarri kun yoo carraa argatan bakka carraa argataniin Oromoo adamsu Oromoo xiqqeessu maaliif haa xiqqaatu haa guddatu yeroo ammaa kanatti kallattii adda addaatiin diinni waloo kennaa kan walitti qabnu jechaadha. Gurbattiin kun jechaadha laayifii seenuudhaan laayifii seenee keessaa lola kana yeroo kanatti namni 20 ol akka isa ilaalaa ture namni 20 oltu isa daawwataa ture daandiin qilleensaa rakkoo keessa sadarkaa idin addunyaatti galchuu qaba jedhee ingiliffaa caccabaa tokkoon dubbachaa ture kan jedhu sooshaal miidiyaa irraa argaan ture keessaayyuu afaan Amaaraa bira darbee afaan Ingiliffaatiin dubbachuuf yaaliin godhuun kun maalinni kan jedhu gameeyyiin adda addaa rogeeyyiin adda addaa xiinxala kennaa jiranii dhuguma dubbachuuf balalliin xayyaara keessa godhamu waan riskii gaafatu keessaa yoo jiraate wanti guddaan wanti kun lafarra deemu qilleensarra deema paasenjaraa miti yookaan mootu imaltoota kanaa miti kan beeku qilleensa jechaadha isaantu beeka waan taateef waan isaan jedhan naamusa eeguun dirqama sambira darbanii laayifii seenanii viidiyoo waraabuun maali kan jirullee barbaachisaa aguma feetellee feemasii wanti jedhamu jiru osoo feemasii ta'anii wantoonni akkasii kun eegamu jecha kanaaf yeroo hedduu warroonni floorsii hedduu qaban beekamtii malee beekumsan qaban kan jennee dubbachaa tureef jecha kan akka nam tokkootti beekumsi murteessaadha. Nama miliyoona tokko qabaachuu irra nama 10,000 qabaattee namoota beekamtii beekumsa qaban namoota qabeenya qaban osoo hin taane beekumsa qaban beekumsi baay'ee murteessaadha. Akka gootu beet akkaataa itti hojjettu beek waan hunda keessatti jechaadha beekumsi barbaachisa jechaadha. Kanaaf gootichi dachii salaalee jeneraal Taaddasaa Birruudha. Dhaloonni kun yoo xiqqaate afaan ormaatiin illee baratu afaan ormaatiinis yoo barate mirga isaa gaafachuudhaaf barachuun dirqama waan taateef barachuu qaba yaani dhaamaa turan jechaadha. Hundeeffama waldaa maccaaftuu 219 50 keessa 1960 keessa gidduu kanatti jechaadha. Gaafa bu'uureffamu akka Hayilamaariyaam Gammadaa faati abukaatoo ta'aniitiin uummata Oromoo tajaajilaa turanii uummata Oromoo jajjabeessaa turanii Oromoo yoo xiqqaate afaan ormaatiin illee baratee mirga isaatiif akka falmatu gaafataa turan jecha. Kanaaf har'an tana silaa warroonni beekumsa qaban wallaalaa ta'anii kan beekumsa qabne ammootu beekaa ta'an jechaadha. Kuni akka biyya keenyaatti malee biyya biraa keessatti ammas wantoonni akkasii kun hin mudanne jechaadha. Beekumsi isaatiin doktora akkuma doktoraatti bakka doktoraa irra hojjeta qonnaan bulaan naannoo faarmii isaa hojjeta inni siyaasa political analysis irratti hojjeta inni businessuma isaatiin online irratti yoo jiraate kallattiidhaan waa'ee ilaalatu position isaa irra hojjeta har'aan tan ammootu dhuguma dubbachuu waan nama gaddisiisu keessaa waa hedduu argaa jirra jechaadha. Walumaa galatti carraa argataniin waan saba keessaayyuu carraa argatanii warroonni floorsii qaban kun jechaadha warroonni beekamtii argatan beekamtii namoota hedduudhaan argachuu dandeessa. Beekamtii argatan kun kallattii adda addaatiin ajandaa uummachuu barbaadan garuu misteekni guddaan ajandaa waloo biyyaa tuquun baay'ee ulfaataadha. Ajandaa waloo biyyaalessaa tuquun baay'ee ulfaataadha. Garee biyyaalessaa buufata xayyaara sadarkaa idil addunyaatti akka Afrikaatti ni jira jedhamee beekamu. Akka Afrikaatti buufata xayyaara adda durummaan fakkeenyummaan eeramu tokko ol baatee laayifii waraabaatiin rakkoo akkasii qaba waati akkasii qaba jechuun hin barbaachisu. Inumaa yoo rakkoo qabaatellee boordii qaba boordiitti siiqanii dubbisuun ni danda'ama natti fakkaata. Misteekni gurguddaan waan akkasiiti. Kanaaf wanti ani isin dhaamuu barbaadu yoo jiraate ijoollee floorsii qabdanii floorsiin isin hin baasu. Heeraa fi seerri gargari. Floorsii fi heerri gargari. Floorsii fi beekamtiin gargari. Obboleewwan kiyyaa floorsii qabaachuun biyyoota guddatan keessatti hojiilee misoomaa irratti hawaasa dammaqsuu rakkataa ittiin gargaaruu barnoota adda addaa ittiin barsiisuu promooshinii gurguddaa ittiin dalaguu dammaqiinsa hawaasa keessatti uumuu gara barnootaatti gama diinagdeetti wantoota akkasii ittiin dalagan malee waan xixiqqoo arganiitiin fuudhanii qabeenya ofii maqaa xureessuu miti. Qabeenya eerpoortiin Itoophiyaa sadarkaa biyyaatti rooma feellee taatu abbaan feeti aaruu dandeessa malee qabeenya biyyaatti qabeenya walooti. Namni argitee har'aan tana nama floorsiin guddaan qaba jedhee wunxurfatee qoma dhaatee kan itti dubbatu miti jechaadha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf isaan carraa argataniin carrama argataniin waa balleessuu maqaa kenna kana dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Waa hedduu jechuu dandeenya. Kennumattuu yaada si fuuldura dhaabbata waan taateef yeroo tokko irraa of qusachuu dirqamnee jirra. Anyway, isaan kan barbaadan carraa argatanii wantoota tokko dhiibbaa gaggeessuu waan akkasii
kanamiti airport sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu dhageetti guddaa qabu jaalala guddaa qabu maqaa tureessuuf yaaluun waan hin taanedha itti aansuudhaan immootu duula ashaaraa magariisa jedhu golollee biyyattii keessa geggeeffamaa jiruun hoggantoonnis waan dhaaman hayyoonnis waan dubbatantu jira hoggee fi jijjiirama qilleensaa biyyattii mudateerraa dandamachuuf biqiltuu dhaabuun itti fufee jira akkasumas immoo biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taanes kunuunsuun akka barbaachisu dhimma akka murteessaa fi xiyyeeffannaa qabu akka ta'es dubbachaa jiranii ogeeyyiin dhimmoota bosonaa fi biqiltuu qorannoo qoratan keessaayyuu biqiltuu dhaabuun biyyattii hojjetaa jirtu kaka'umsa gaarii biyyattiidhaaf Afrikaa